Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Oromiyaa keessatti waboon haleellaa gaggeessuu cimee itti fufuu isaa hime. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa gaggeessaa jiruun humnoota waraanaa mootummaa hedduu ajjeesaa jiraachuu ibseera. Haala kanaan gaafa guraandhala 10 bara 2026 waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa godina Arsii Bahaa Naagunaa ganda moollaa meerjoo iddoo addaa Awwadaay jedhamutti tarkaanfii humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa 2 ajjeesuun 3 ammoo madeessuu isaa beeksiseera. Kana malees loltoota mootummaa 2 booji'uun qawwee keemmii 2 irraa hiikkachuu isaa gabaasni arganne ifoomseera. Haala wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruutti tarkaanfii fudhachuu isaa ibseera. Waboon tarkaanfii gaafa guraandhala 8 bara 2026 aanaa Amuruu ganda warra beeraa jedhamutti fudhatee loltoota mootummaa hedduu du'aan madoona dabeeraa jedha. Kana malees qawwee keemmii 6 dabalatee meeshaalee waraanaa garaa garaa irraa hiikkachuu isaa ifoomseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee adda addaa keessatti fudhachuu isaa beeksisaa jiru kanarratti gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhamee hin jiru. Oduu keenya itti aanuun qarshiiwwan xixiqqoon Itoophiyaa keessaa badaa jiraachuun kufaatii dinagdee biyyattii quunnameef agarsiiftuudha jedhame. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa keessatti waggaa 20 dura saantimni abbaa 10 fi 50 qooda olaanaa qabaataa turuun beekamaadha. Qarshiin abbaa tokko ammoo waan hedduu bitaa akka ture himama. Waggoota 10 as garuu addumatti bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ammaa keessatti qarshii xixiqqoon kunneen guutummaatti gabaa keessaa badaa akka jiran himameera. Kun ammoo dinagdeen biyyattii laafaa dhufuu isaaf agarsiiftuu ta'uu ogeeyyiin dinagdee ragaa ba'aniiru. Bara kana Itoophiyaa keessatti noottiiwwan birrii tokko abbaan birrii 5 fi 10 gabaa irraa dhiibamaa akka jiran himameera. Qarshiin abbaa tokko erga gabaa keessaa bahee bubbuleera. Qarshiin abbaa 5 fi abbaan 10 suuta dhabamaa jiraachuu gabaasni kun akeekeera. Kun yeroo qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti hammaataa dhufetti dhaga'ame. Qarshiiwwan xixiqqoon labsii tokkoon alatti gabaarraa dhabamuun humni bittaa isaanii yeroo gatii dhabu kan mudatu akka ta'e ogeeyyiin himuun haalli kun ammoo akeekkachiisa kufaatii dinagdee biyya tokkoof agarsiiftuudha jedhan. Ogeessi dinagdee Kubur Janaa haalli akkanaa agarsiiftuu kufaatii dinagdee ta'uu miidiyaaleef yaada kennaniiru. Madda odeeffannoo keenyaa Ziya Bashaan akka gabaasetti ogeessi dinagdee kun yaada kana akka kenne gaaffii gaazexeessitoonni barbaachisummaa dhabamuu noottii xixiqqoo ilaalchisee gaafataniif ta'uu ibseera. Akka xiinxala Kubur Janaatti noottiiwwan akka tasaa hin badan. Sababaa qaala'insa jireenyaan sochii guyyaa guyyaan taasifamu irraa dhiibamaa adeemuu jedhan. Yeroo hangi isaan bitan baay'ee xiqqaa ta'aa deemu waan bu'uuraa bituu dadhabuu irra ga'an noottiiwwan gara moggaatti qabamaa akka deeman himaniiru. Noottiiwwan gatii bittaa hiika qabu agarsiisuu yoo dhaban hawaasni fayyadama isaanii hir'isaa yeroo kana gabaa keessaa deddeemuu irra duubatti harkifatu jedhan. Uummanni waa'ee isaaniif dhimmamuu yoo dhabu gatii dhabuu isaaniif gaafa gataa yoo ta'an yeroo gabaa keessaa ba'aa adeemanitti dhabamaa adeemuu jedhaniiru. Kunis agarsiiftuu qaala'insa jireenyaa keessaa tokko ta'uu isaanii ogeessi dinagdee kun himu. Maallaqni xiqqaan dhabamuun dinagdee bira darbee jeequmsa hawaasummaa akka fidu ka dubbatan ogeessi dinagdee kun balaawwan 3 geessuu akka danda'an himaniiru. Miidhaan gama kanaan dhufu inni jalqabaa tasgabbii dhorkee jeequmsa gabaa babal'isaa jedhan. Lammaffaa irratti ammoo maallaqa irratti amantaan ni badaa. Namoonni humni bittaa qarshii isaanii akka gadi bu'aa jiru yommuu argan baankiitti qusachuu baqatu jedhan. Kun ammoo dinagdee biyyaa balaa guddaadhaaf saaxiluu isaa ibsaniiru. Sadaffaa irratti miidhaa gama kanaan ga'u kan himan ogeessi kun warri maallaqa qaban qaala'insa jireenyaa ulaa kanaan dhufu cufachuu yoo danda'anis harka qalleeyyiin jireenya isaanii baay'ee akka hubamu himaniiru. Gatii dhabuun noottiiwwan kun itti fufiinsa akka qabaatu himuun har'a abbaan dhibbaa fi abbaan dhibba lamaa waan dhiibbaa uumaa jiran fakkaatanis oolee bulee garuu noottiiwwan akkuma noottiiwwan xixiqqaa kana dhabamuuf akka jiranis ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun raayyaan ittisa biyyaa kaabatti bobbaafamu hordofee waboo akka lolanii milishoonni dirqisiifamaa jiru jedhan. Yeroo waa'ee waraana kaabaa haalaan ho'aasaa jirutti mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo qolachuuf humnaan qonnaan bultootaaf leenjii waraanaa kennee milishoota gara bosonaatti bobbaasaa jira jedhan. Qonnaan bultoonni kunneen dirqamaan leenjii waraanaa fudhatanii sanuu leenjii gahaa utuu hin qabaatiin humna riphee lolaa akka lolaniif dirqisiifamaa jiru jedhame. Milishoonni kunneen hedduun isaanii maatii qaban
kan ijoollee guddisaa jiran yoo ta'u humnaan manaaf daa'imman isaanii irraa fudhatamanii gara waraanaatti bobbaafamaa jiraachuun gabaasni arganne ifoomseera. Haalli kun kan isaan yaaddeesse milishoonni hedduun qe'ee gadhiisanii baqataa jiraachuu tibbana dhaga'ame. Akka kanaan tibbana milishoonni Wallagga Bahaa Haaroo Limmuu hedduun isaanii baadiyyaa irraa gara magaalaatti baqataa turuu isaanii marsaa miidiyaa hawaasaan qoodameera. Ta'us mootummaan milishoota gara magaalaatti qaba baqatan kana adamsee qabee hidhaa akka tures gabaafamee jira. Mootummaan lubbuu qulqulluun taphachuu dhiisee biyyattii keessatti nagaan akka bu'uuf hojjechuu akka qabu hawaasni gaafateera. Haalli amma biyyattiin keessa jirtu raafama waraanaa sodaachisaa ta'uunis hubatame. Odeessa keenya itti aanuun manni obbo Lidatu Ayyaaloo magaalaa Bishooftuutti argamu caasaa koree nageenyaa jedhamuun dhuunfatamee bakka namoonni itti torchi ta'an ta'uu isaa Jawaar Mohaammed hime. Obbo Lidatu Ayyaaloo nama siyaasaa paartii mormituu keessatti waggootaaf hirmaataa turanii fi bilchiginnaadhaan waggoota 2 olii fidamanii turan yoo ta'an yeroo ammaa bakka wallaansa fayyaaf itti imalanii turan Ameerikaa irraa gara biyyaatti akka hin deebine mootummaan dirqisiifamuu isaanii kan yaadatamu. Manni isaanii magaalaa Bishooftuutti argamus mootummaan dhuunfatamuun bakka itti namoonni torchi taasifaman ta'uu isaa Jawaar tibbana gaaffiif deebii miidiyaalee Habashaaf taasiseen ibseera. Namoonni kunneen iddoo garaa garaatti qabamuun ijji isaanii erga haguugamee booda bakka kanatti geeffamuun dararamuu jedheera. Gochaa kana kan raawwattu ammoo caasaa koree nageenyaa jedhamuu fi kanaan dura ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu dabalatee ajjeechaa suukanneessaa Oromiyaa keessaa qajeelfama muummicha ministeeraa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kanneen raawwachaa turan ta'uu isaa Rooyiters wabeeffachuun himameera. Namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyaaloo dhimma kana irratti yaada miidiyaa Itiyoo Fooram jedhamuuf kennaniin manni isaanii mootummaan fudhatamuu namoonni uffata qaamolee nageenyaa uffatan balbala irra taa'anii akka eeganii fi waardiyyaan manichaa baatii 3 erga hidhamee booda qarshii 60,000 gadhiifamuu himaniiru. Kana dura mootummaan mana obbo Lidatuu kan magaalaa Bishooftuu ganda Arsadeetti argamu kan waajjira poolisii akka taasisu ibsus garuu waajjira mootummaa ta'uu isaa barjaan agarsiisu tokkollee akka hin jirre maddeen ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun mootummaan federaalaa lola biraa Tigraayitti banuuf qophaa'aa jira jechuun TPLF himate. TPLF mootummaan federaalaa waraana marsaa biraa Tigraayitti banuuf qophaa'aa jira jechuun himate. Gareen kun ibsa qiwayiixata darbee guraandhala 9 bara 2026 baaseen yaada kana kan eekkakechiise yoo ta'u naannoo Tigraay keessatti waraana marsaa biraa eegaluun mootummaan federaalaa qophii guddaa gochaa jira jedheera. Mootummaan federaalaa humna waraanaa fi loojistikii guddaa gara Tigraayitti sochoosaa akka jiru ibsuun waraana balaafamaa marsaa biraa gaggeessuuf qopheessaa jira jechuun mootummaa himateera. Dhaabii TPLF ibsa isaa keessatti uummanni Tigraay fi gaggeessitoonni naannichaa garaagarummaa jiru furuuf marii murteessaa akka ta'e ejjennoo isaanii akka ta'e ibsee mootummaan federaalaa kanarra tarkaanfachuun waraana biraaf qophiitti jira jedheera. Ibsi TPLF kun yeroo mootummaan Itoophiyaa Eertiraan loltoota ishee daangaa Itoophiyaa keessaa akka baaftuu fi qaamota hidhatanii Itoophiyaa lolan deeggaruu akka dhaabdu akeekkachiisuun yeroo xalayaa barreessee fi mootummaan Eertiraa ammoo himannaa Itoophiyaa kana soba dhugaarraa fagaateera jechuun deebisetti dhaga'ame. Torban tokko dura ammoo mootummaan Itoophiyaa humnoonni Tigraay bakka naannolee Amaaraa fi Tigraay waldaangeessan keessatti bakka Salaamit keessatti walitti bu'anii turaniiru. Walitti bu'iinsa sana hordofee daandiin qilleensa Itoophiyaa guyyoota balalii gara naannoo Tigraay taasisu erga addaan kutee booda dhiyeenya deebi'ee galuu isaa himameera. Humnoota mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti walitti bu'iinsa torban darbe dhalatee ture ilaalchisee TPLF ibsa baaseen mootummaan federaalaa haleellaa banuun dubbii ammeessuu himate. Haleellaa lafoo fi qilleensarraan mootummaan federaalaa gaggeesse jedhe kanaan lubbuun namoota nagaa darbeera jedha. Waliigaltee Piriitooriyaa akka kabajamuuf wawwaataa turuu kan himne TPLF mootummaan federaalaa kana cinaatti dhiisuun daangaa eeraan ka Tigraay ta'e 40 hidhattoota isa waliin hidhata qabaniif to'atee akkasumas buqqaatonni qe'eesaaniitti akka hin deebine gochuudhaan rakkoo ammeessaa jira jedheera. Ammas taanaan uummata Tigraayis ta'ee TPLF waraanni deebi'ee akka ka'u hin barbaadan ka jedhe gareen kun akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan mari'achuuf qophii ta'uu isaa ibseera. Oduu keenya itti aanuun mooraan leenjii humna addaa Sudaan naannoo Benishaangul Gumuz keessatti ijaaramuu gabaasni qorannaa Rooyiters saaxile. Gabaasi kun wayita biyyoonni ollaa Sudaanii fi baha giddu galeessaa waraana Sudaan keessatti hirmaannaa heddummeessaa jiraachuun gabaafamaa jirutti dhaga'ame. Ijaaramuun mooraa leenjii waraanaa kun Itoophiyaan kallattii waraanaa Sudaan keessatti hirmaachuu agarsiisaa jedha.
wayita kallattii kibba Sudaaniin waraanni hammaatee jirutti haala kanaan Rapid Support Force deeggaruun balaa waraanni kun qaqqabsiisaa jiru daranuu kan hammeessu ta'uu Reuters gabaasa isaa keessatti caqaseera. Akka gabaasa kanaatti qondaala olaanaa mootummaa Itoophiyaa dabalatee maddeen 8 United Arab Emirates ijaarsa mooraa waraanaa kanaa tumsiteetti. Akkasumas deeggarsa leenjii fi loojistikii waraanaa mooraa kanaaf kennuu ishee himeera. Reuters United Arab Emirates mooraa waraanaa kanaaf tumsa taasisuu ilaalchisee addatti waan mirkaneeffate akka hin qabne himeera. Dhimma kana irratti gaaffii mootummaan United Arab Emirates dhiyeessee akka ture kan ibse Reuters mootummaan United Arab Emirates haala kamiinuu waraana kana keessatti kan hin hirmaanne ta'uu deebii kennuu fi deebii kanas gama ministeera dhimma alaa Reutersiif laachuu isaa himeera. Waraanni Sudaanii fi humni addaa Rapid Support Force jedhamu erga mootummaan aangoorra jiru fonqolchamee booda ce'umsa gara bulchiinsa siviiliitti taasifamu keessatti aangoorraa wal dhabuun waraana walitti banuudhaan bara 2023 qabee waraanni hamaan naannichatti adeemsifamaa jira. Ergasii waraanni kun kutaalee biyyattii garaa garaatti babal'achuun gara gosaan qoodanii haleellaa raawwachuutti ce'ameera. Lammiileen biyyattii miliyoonaan lakkaa'aman gara Masir, Chaad, Liibiyaa fi Sudaan kibbaatti baqachuu danda'an. Gareen wal waraanan lameenuu biyyoota alaarraa tumsa argataniin of cimsaa turan ammasitti jiru. Kuna ammoo waraanni akka hammaatuu fi lolli kun gara biyyoota ollaatti illee akka babal'atu taasisaa jira jedha. Reuters gabaasa kana qindeessuun maddeen 15 dubbisoo ibsee aangaa'onni olaanoo fi dippiloomaatonni Itoophiyaas keessatti akka argaman dheereera. Akkasumas suuraa saatalaayitii hedduu naannawaa mooraa waraanaa kanaa mul'isan kan of harkaa qabu ta'uu isaa Reuters himeera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa har'aaf harkaa qabnu kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.